hagar amma dhiisanii bar kuni gandummaadha kuni gadbuummaadha kuni matirqishoodha kuni maarriyyoodha isiin jedhanii qorqalbii amaarri ihee gaallaanoo ihee minaaminoo jedhanii qorqalbii si cabsanii akka ati ifi qaanfattu si godhan arraan tana wanni duulli godhamaa jiru artistoonni akka waan isaan oromoo jedhu laalame akka Caalaa Bultumee amma qaanfatee bar oromoo jechuu sodaatee bar haa caaluun oromoo jechuun ni sodaata amma shameful maaliif warra osoo isaan sirbanii qabsoon itti dhufte qabsoo tana arraan tana akka qabsoon galma geessetti fooqii takkaa fi mana tokkoo fi konkolaataa tokkoon haadha oromoo gurguratanii arraan tana sagalee isaanii caljaan arra sagalee Mahammad Amin cuqqaalanii irra ta'an arra nama tokko du'e jetteeti arra Ameerikaan akka Jeemi Faaksii aktaroonni gurguddaan kun sagalee nama tokkootiif arraan tana Ameerikaa baxabbaxaa jiran mi arra qabsaawwan akkasitti isteejii taane jirra jechaan turre eessa kutte arra qochumaa keetiif jiraachaa jirta jechuudha Caalaa Bultumeetti akkasuma Jaafar Yusufaan arrallee saba isaaniitiif ni jirra jechaa jiran arrallee saba keenyaaf ni jiraannaa jechaa jiran wallistoonni Ali Birraan faan arrallee ni jiran Khadiir Said faan arrallee ni jiran saba isaaniitiif wallisaan ni dhufa ni dabra khabira hedduu dhufa jechuudha ganaa gingilchina wallistoota hunda ganaa gingilchine ganaa qormaata isinii dhaleessine Oromiyaa idool qopheessine sagalee teessanu qormaata isin dabarsine mush asii kompiitaraan hundi isii klippii kompiitaraan baaftee sagalee isii babbareeffattee asirratti hanjamaa nu gootee ugaa xiqqoo feemasii taate as garagalte ana asii beeka jettee funyaan nutti ol qabdi ana isinii beeka isiniin sirbu jaa barsanu funyaan ol qabee isiniin sirbu isiniin sirbu jaa barsanu in qaanfatu bar nu sirbi mee nu sirbi Caalaa Bultumee mee nu sirbi yaaboo takka nu sirbi mee maaster pilaanii takka nu sirbi mee takka gowwummaa keessan laala gowwummaa keessan ifitti saalfadha ifitti qaanfadha Dr. Ali Birraa fa'aa jiran laala Elamoo Ali fa'aa bira laala akka Khadiir fa'aa laala Khadiir Said $60,000 waada seenamee fi Maamma Sheekhaa $60,000 waada seenamee fi Maamma Sheekhaa nin furadha jee deemee rabbiin koronaa fidee $60,000 isin arganne waa takka nyaataa dhugaatii hoteela yaa waylakum maali yoo jaaniin miliyeenemii koronaa jira akka misiibannaa hin jiru Khadiir Said rabbiin akkasitti ilaal bikoo sabboonaga qulqullu nama garaaf hin bitamne nama garaaf hin deemne sabboonaa rabbiillee ni tiisa akkanatti ilaala akka Khadiir Said kana Aboo Khadiir Said khootu nu wajji galii jila kana nu wajji galii jaaniin akka hayyuu warri hayyuu jaaman sun hayyoonni gurguddaan biltsiginnaa akka eenyu kajaaniin gurbaa sanfaanii beektanii maqaa isaan dha'u hayyichi gurguddaan sun faan dhufaniiti Khadiir Said bira aboo khootu ni gallaa jaaniin Maamma Sheekhaa hojjetaanii lakki ani galu mee khootu 50 si khanni naati galii jennaan aboo 50 miti 100 khannitan ani galu jeen fayyaa argatu huno rabbiin koronaa fidee rabbiin akkasitti Maamma Sheekhaa akka garaa isaatiif jiraatu rabbi saaxile isa baase isa xiqqeesse jechuudha Jaafar Yusufii fi Hacaalu eenyu Caalaa Bultumee galan Jaafar Yusufoo mana maan fudhatin dachii maan fudhatin no qabsoon inni qabsaa ture dachii fi miti jechuu bar garaa fi miti jechuu manaa fi miti makiinaa fi miti jechuu inni dhugaan ogguma sanu waan isa qoqquyxee isa boochisaa ture jira jechuu wanni sun ammallee harmeenti ya booyi jirti jechaa jira jechuu bar ni dide jechuu laal warri biyya galees qormaata warra kufe warra dabre Hacaaluun kufe Caalaa Bultumee kufee jira akka Jaafar Yusufaa dabranii jiran qormaata akka Umar Suleymaan faanis dabranii jiran hundi isaanii sini galee aktivistoota hoo warra asirraa aktivistii jee fi hamaa ture haajitiin dalan takka aktivistii fi hin jeen beeku asirra ta'anii aktivista balu bara isaan hin beekan ijoolleen teenya aboo dhaabbaddaa namni kun akka isin jettanii dhaabbaddaa ogaannu edaa namichi nuti gaafmasanu aboo namichi kun wayyaanee hojii dalagaa harkisaa dheeraadha aktivistii miti kun Oromoo gandaa fi kutaan adda ciraa jira namichi kun qanqalloodha namichi kun duwwaadha namichi kun tanakaadha aboo dhaabbaddaa jennaan diddan gaafa kan kuno tanakaan qullaan kiyya as deebi'ee huno ka garaaf bitamu ta'ee jira jechuudha sini galee soo kanaaf Oromoo abshir laal ummata Falastiin if dura qaqqaba warra akka Kurdish if dura qaba bara abiyyin jibbinu amma tokko asirra beeta guugni tokko akka manguddoo sila arra sila yeroo tanaan toobatu ha qabrii seenuu qabu sila asirra taa'ee
abiyyi waan jimmateef jibbitan jedha mee maal men abo namni tokko akkami yaada yabbaleeso abiyyi waan jimmateef namni isa jibbu ni jira never ever namni tokko qabsoo keessatti kuni kaayyoo diinaatii fi karoora diinaa waan ta'eef ummata dammaqa qaburratti duula bansiiftan maqaa abaa'oo jedhu shanetti jijjiirsiftanii duula irra bansiiftan malee namni tokko sababa kutaa kana ta'eef jibbamee jiru wanni jibbameef kaayyoo isaati ijjannoo isaati ilaalcha isaati kanaaf nuti abiyyi inuma waan irra laalluun qabnu abiyyi ijjannoo isaa clear akka bishaanii qulqulluu lafa kaayee nu himee jira ani oromoo hin beekuu siin jee jira an oromoo waan jaan hin beeku ani kan hin beeku Itoophiyaa siin jee jira ani oggaa Itoophiyaa na biradhaan imimmaan akkanarraa cop jaa Daani'el Kibritiin nuun jedhe abiyyi Itoophiyaa ስሙ አጠገቡ ሲነሳ እምባው ነው እኮ እንደዚህ የሚፈሰው ጀበር ገሩ የኦሮሞ እናት ስታለቅስ እምባ አይደለም የሚመጣው ይስቃል ኒኮፍል ኦጋሃቲ ኦሮሞቦች ጋፍ ኦሮሚያ ጃን ኒገመድ ማሊፍ ካየውን ኢሳ ኦሮሚያ ጨጨብሱ ኦሮሞ ጨጨብሱ በነማ ጨጨብሱ ዮኻን ቢዬ ፉደኒ ዶዘር ፉደኒ ኦሮሚያ ደበቀይሱ ምት ይበርጀረኸኝ ኢላልቸ ኦሮሞማ ቢልድቴ ኸና ዲስትሮይ ጎዱ maal gochuudhaan ummata faayidaan qabamu bitachuudhaan qeesiin faayidaan bitamu jiraannaan bitachuudhaan artistiin faayidaan bitamu jiraannaan bitachuudhaan aktivistiin mallaqaan bitamu jiraannaan bitachuudhaan yookaan warra laallibala asirra taa'ee yoo jiraate bitachuudhaan akka tana kaayachuu laallibalumaaf qomaa ta'e ganama ka'ee hulaa namarra dhaabbatee yaa rabbi sadaqaanaa kannaa itti ganama kaatee laallibalaa akkasiisa yoo argatan warra asirra iyyan saammataa nama baqeessu kana yoo argatan bitachuudhaan sini galee nama waan takkan beeyne nama siyaasaan tun karaa itti deemtuun beeyne nama gawwaa yoo waajee ijaanii afaan kaan iyyu bitachuudhaan akka taayee danda'a rakkina keessa guddatee rakkoo malee takkaa uma argeen beeyne isa durattis maallaqa gannaquudhaan bitachuudhaan namoota akkanaa kanaani arraan tana ilaalcha oromummaa jaaramee jiru kana yookaan oromiyaa fi oromummaa waan jaan kana bifa kanaani cabsinaa jeeti abiyyi deemaa jira abiyyi kadeemuu eenyu Daani'el Kibret nuti himee jira Daani'el Kibret wanni jee nuti kaayyoo minilik piroojeektii minilik lafa nuu kaaye Haayila Sillaaseen osoo irra dulloomee irra cichuu baate osoo dardarummaan gadhiise arraan tana rabshaan dillu kun hin jiraatu Itoophiyaan takkittuma afaan tokko dubbatama amantii tokko jiraataa nuun jee eenyu kan nuun jee Daani'el Kibret gorsaa guddicha muumicha ministeera abiyyi akkasanitti arraan tana immoo rabbi galanni haa gahu ilma rabbiin kakaayyoo miniliksan bakkaan nuu gahu argannee jirraa jee abiyyi isin himee jira isin dhageessanii bara abiyyi ganamaa isin himee jira oromoon arba hin jigu leencii irra utaalees kalloon waan jabaatuuf namaa nyaadhamuu jee oromoo immoo yeeyyii taateeti duubaan seentee nyaattaa jee arra yeeyyii nu ta'eeti nu nyaachuudhaaf warroota garaaf bitamu bitachuudhaan artistoota garaa bitachuudhaan warra kilippii takka lama baasanii feemasii taanii osoo kaaseeta tokkoon baasin kaaseeta lama sadiin baasin warri kaaseeta 50 baase osoo lafa tattaa'u arra nuutu isinii beekaa nun jaan artistoonni akkanaa jechuudha nuti immoo artistoota garaa jennaan jechuudha artistoota sabaa osoo hin taane kun artistoota garaati jechuudha soo kanaafuu jara keenya rabbiin akka Usmaayyoo Muusaa faa qabna rabbii jannataan isaa qananiisu akka eebbisaa addunyaa faa qabdi oromooni warra garaa dachi gale warra lubbuun jiru immoo qabsoos gaggeessaa turan warra faayidaan ilaa ammaan bitin akka Khadiir Sa'iid faa hedduu jira hedduu isaan lakkaa'een fixu sini galee soo kanaafuu hayyootas ni qabna artist kanaafuu jara keenya tadhumaa dubbii isinirraa gabaabsuuf waan goonu amma wanni godhuu qabnu ta duraa warri biyya alaa jirtan warri na dhaggeeffattan diasporaan communitiin kaa jabaadha kaa wal ijaarama takka osoo isaan hin dhufne wanni goonu maali ijaaramu tokkummaa walit dhufu erga dhufne hoo qabeenya akka duri qarshii takka lamaa baantan dhiifne waan dandeenyu qabeenya guddaa dhangalaafne no next week Monday don't see Is there any place I can do something right? So khanafu yeah I'm on a video conference Yeah, please. yeah so khanafu jara khenya
wanni godhu qabnu community'n jabaannee walit dachaanee akka durutti dahabeen faanis warri jajjabaan dur wanni geessaa turtan seenaa jinjimoofa waan akka dursan irra deebi'aa isinis aktivistummaa keessan irratti community leelleen akka jirru walit dhufnee maallaqa akka jiru dhangalaafne Oromoo maallaqa dhangalaafne waldaa looyeroota keenya cimsu maallaqa fandu godhu artistoota keenya warra arraantana maallaqaaf garaaf hin bitamin waldaa isaanii cimaa tokko gadhaabnee fi nuti manage goonee fi jara kana oofuu qabna waldaa kana gadhaabuu qabna waldaa artistoonni keenya akka isaan mataa ol qabatanii deeman bakka isaan gargaarsa barbaadanii gargaaruudhaan wajjin deemuu qabna waldaa kanallee jabeessuu qabna HR 22 demo thank you Dimalabu sinigale waan kana hunda amma deebisuu qabna daase waggaa lama kannine wanni jijjiiraman jiru duuti Oromoo raan dhaabbanne waa takka wanni jijjiirame waan hin jireef ammallee Oromoon qabsoo si deebuu qabda Palestine waggaa 50 qabsoo gaggeessaa jirti don't give up ummanni Kurdii waggaa 50 ol qabsoo gaggeessaa deemaa jira don't give up jabaadhu khay ammallee khay lafa diplomaasii tuubboo abiyyi akkaan kalee jedhan tuubboo qanqalloo abiyyi tamaallaqaasan khay cufi diyaaspooraan ni dandeessa maallaqa ergiturraa sharafa kee xiqqeessi hangasitti koronaallee irratti gargaaraa jira koronaan xayyaara sirraa dhaabee jira waan adda addaa si dhaabee jira ati immoo maallaqa dur dhibba ergitu qarshii 50 hunoo tanuma qusadhu nyaadhu jeeti ergi maatii keetiif taak lammaffaa diplomaasii bakka jirru senataraa fi kongireesota keenya hunda approach goonee dubbisu fudhannee ragaa kana mootummaan Itoophiyaa HR 128 ragaa keenya fudhannee HR maali wanni Amnesty International nu goote kana isa kana ragaa jabeeffannee ammallee diplomaasii mootummaan Itoophiyaa nama ajjeesaa nama nyaata diktaatara akka ta'e mootummaaf ibsinaa jechuudha. Kana gizee jennu namni tokko diktaatara ta'uuf Oromoo ta'uu qabu, Amaara ta'uu qabu, Tigree ta'uu qabu. Si keessaa bahee diktaatara sirratti ta'uu danda'a. That's what happened to us. Abiyyi nu keessaa bahee nu fakkaateeti arra deebee gubbi jee matarra nu bahee mansalaala nu godhatee arra diktaatara nu irratti ta'uuf deema. Naftanyaaf nu gurguree nu bitachuu deemaa jira. Kanaaf ammaan tanarraa eegallee diyaaspooraan ammallee walit dachaanee wal mari'achuun dirqama keenya. Walit dhufuu qabna sagalee teenya tuffatina. Diplomaasii waan guddaa dalaguu dandeenya, diinagdee waan guddaa dalaguu dandeenya. Akkasitti ummata keenya bira dhaabbachuu dandeenya.